سوالي والله كارتا فر أمي توبيا بعدين يمر توكل يا كارتا بالتي بالتي مجرى. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. روانو في يا عماد تعال. How you doing, baby girl? يا ولا تبان أجمع سرپرایز قبل يتني دفني. يا ربي يا مرنوس. إجازة بعد. Naraga, let me clear something, yeah? Okay, family. Naraga, I want to can cinema play. By the way, and I'm saying no, Jimmy. Balaga, Kanabudi, and Woman and good. David, Michael and a cigar season of Pacado, by the way. Negar system. Mafina is in the Woman and good. David in Canada. Sambodo rifeensiya akka keeka kana adda bitti naa takasina raaj. Yaltan wara na rafu style fi yalan. La blog da muiti miti blog. Okay. Akkasitti rifeensi maakiti akka waan itti akkana narraa yaa'u jiru dhugatu. It doesn't give me anything. Rifeensi akkana ta'e sin garsiisuuf baata wayii. Namni hundi akka garuutu akka malee hin ta'arra. Astir, I mean, there's a I have a lane, by the way. It's not helping me, it's not change, nothing for me. And we can see Kamalena there, one of it all, together. Like, being giving up gas, the Lama, one Gary and Ellen not taking the same. Ugat akkati adda sarreefensa kiyya ta'uu baatus akka ati barbaaddu sun ta'uu baatus garuu I try. Nagaruu saayihoon cubeeru saayihoon nagaruu no yaani tokko bitee tokko naa ta'uu didee lafa. Amma barreechuun nuti amma surprise laa dhufnee barmaali hoo booda wayyu. Malaataa surprise kam laalta maakitii. Oh my goodness, maaltu wali rifeensi maal maqaan maal jedhama keemikaalli rifeensi biteessira. Of course. Innaa lillahi wa innaa ilaihi. Boru ganama ka shari'aatiin jirachuuf rifeensi kiyya akka keekaa keekni akkami adda yaa keekni akkasii adda yaa rifeensi kiyya akka subhanallah. Wanti beekaman beektu jaan wayi takkaa godhattee hin beektu ati. Takkaan godhanne hin jiru jiyyeessa. Ay wantinne taballaak. Takkaan godhanne jiru jiyyeessa. Taraa kan lammaffaa daqiiqaa 30 daqiiqaa 30 irra tursiiseetiin dhiqe naan jijjiirra itti deebiitiin daqiiqaa. Siniinus amma dura onneeti yaamalachuu qabaa siigalee wanti kun na baasamu nan baasu. Guys, fakan taareen ta'u maakii anama maakii eega ibsaadha dhiiseetiin ture siigalee amma onnee tana qabbaneessee. ምንም ቀየር ወን እንቀየራ ሁሉም ነገር ይቀየራል ሲገበኝ ጊዜ ብቻ ስታ ይሩግኒ no wanti jijjiirum takka hin jiru siigalee. Duba rifeensi no joollee ana bobbole as jala no into joollee jibbeeti mita. Bakka akkamiin taaree akkamiin taa'uun rifeensatti dhabe boru yoo boqqii irraa utaalee boru yoo lubbuu waan lubbuu na dhabsiisaa biraa dhufe yoo imagine naafis yaada rifeensa dhabe aanaa dargaggeessa kana aanaa hin fuudhin so amma imagine dubartiin na dhiyaattuun ammaan booda haala amala kiyya hojii diyya maal kiyya jaalatti utuun taane maybe biyya alaa jira jechuuf yoo biyya keessaa na dhiyaatu biyya tana ammoo abadan ganaa tan biyya tana keessa jirtu abadan natti hin dhiyaattu. Tan biyyoota gaggaarii keessa jirtu abadan natti hin dhiyaattu tan biyyoota rakkoo biyyoota arabaa keessa jirtu qofaan na dhiyaata jechuudha ammoo isaan sunuu ana jaalataniitiin biyya arabaa sana biyyuma alaa tanaaf jecha because dhiira malaataa dubartiin hin jaalattu dhiira gabaabaa dhiira boorcee qabu dhiira malaataa qabu dubartiin hin jaalattu waan ofii duraanuu alaamaa saatnooraa taaggaru ibsishaanis wal beekanii kana fuudhinaan jeelaan wal beeki ijoolleen wal quba qabu xiyyata kana babbara nagar dhume nagar hoon bilaachuun warra yoo maybe maraatummaa kana dullummaa ishee malee warri si beenu si galee akka maraatumni kun waan irraa dhufe waan si beenuuf normaala si galee
gaddin. Namni gadi deemee yoo bara. Dhalaan akkas hin beektu bartaanuma si beektu ta guyyaatti dhalatte si beektutu yoo barbaadde agartee fakkeenyaaf ati moolooyinaan bakka bara adeera kiyya ture mana qaraatii nageessu ture siin jettee siimate. Wayyi rifeensi ilaaltee dhuftes jaallatama saanii. Rifeensi maqaa nama balleessan beektu kana baata wayi umrii ta'e malee dullacha si makka isaa bara umrii ta'e malee. Amma ijoollee akkasii haadha faatee inni sirree saabii. Haadha faatee baraan wanni dhiisuuf amma wanni sii kennuuf isii jibbeetii miti siin jee akkuma siin jee fadhinnaa sii gammachuu siisan guutuu dadhabe. So kanaafuu ati ni guutu. No, maali beekaa jaallatama. Rifeensa ka isii jettee rifeensa kee kana balleessite. Wanni biraa badduuyyuu rifeensa wanni sun dhufe saabii. Bunyaanis yaa kabbaar hin doone loondili. Qoya dubartiin maan mooloo ni jaabar jara silaa warri sattara. Dubartiin moolaa hoo qabaa bar silaa. Isaanis sattarataa mirfe. Dhugatti ibsaa dhiirti maa mooloo ittisa? Biyyaatti. Dhugaa bar. Isaan maal yaadan meekaappii malee? Maal yaadan isaan shunkurtaan dhumte zeenni qaalawee malee? Waan biraa maal yaadan? Walla aarii rifeensa babaa ishee haasisaa. Ay garuu akkamati maal jettu hinji. Eeggataa qaalla jara lammeetaa mi? Exactly. So teetu yoo gisee kennitee kutatisa. Wallahi ibsaa kiyyaa atamma nama guddaa argame ishillee deebii deebii miti. Garoon beekalee waan nama lolaan keessaa deebi'e ishii life. Jaalala sana akkasii balleessee kan biraa jammuudhaaf hard anytime. Ele entura haadha faatiin naa biraatu jammaruuf. Baay'ee konkiraa baga gammadee bannaatu wallahi bataame das mudera. Gammadee jaa mazaza mattaafin. No way. Rifeensa dhabne kun. Waa meeqa waliin dhiitee Waan meeqa waliin laaqee. Abbaabaliin laaqee Waan meeqa balleessu. waa meeqa waliin laaqee. Sanuu ammas barbaaddesu. Maakiin attaqaaqoo ammas taaqabbat. Ana maakii jechuun Ameerikaan waan si kaffale haa ta'u vaaliiwutti gootee guddisuu takkadhaan uummanni Ameerikaa miidiyaaleen Ameerikaa akka jirutti. Maakiin immoo baraaswaa intarest laay Ameerikaa argan. I know both. Mee irraa fuudhi mee baraan ijoollee koomantii tana daffaarinati mee irraa fuudhi naan jaaniya akkanuma caljaani mee irraa fuudhiin ilaalla. Allah wallahi namni mee irraa fuudhi naan jeesus isaan dura jiraate har'a. Saayibo. Waqti sama billaa akkana ol darbee jalaa eegas. Saayibo wallaan dheeree ta'u. Saayibo tilma biyyaati. Eeshi. Yoo kophaati itti kan das nama jedhu konjiyeene. Shigaree. Eeshi. Hundeetu bakka biraa laan dheeree. Kaawwan irraa fuudhi naan ijjidhaa rabbii jaataa. Ayyibsaa. Cittaan ilaafa addaatiin haa dirqitti. Dhiira hamaa beekaa. Bareeda taatu saaba qaata fudhattee norkaa maaltu lafa jira maali nu riqixa isaa Anjirti takka jala sagaltu jedhan. wallahi amaa yennan buna gara gamma akis la amaa wanni janda bo injir Ijoollee kaayeroo ijoollee mataa kala waliin dibattee dura deemnaan akka walitti beeta. Ijaarratanii ijoollee akkasuma. Ani amma booda qalbiin akkanaa nagee harakaanni akkanaa nagee ani idalee itti madde bara ani akka hiyyatti bula malee akka namaatti bulu haa takkitti mata namee naan jettee bakka harkee okkee jaalalaa jecha haa godhu jee haa jee malee keessattuu ani amala kiyyarraa durumaanuu obboleeyyan dubartiin gisee waan gaafatte ni naaraawa ifii kiyyaa beekee haa ofii kiyyaa bu'aanuu pilaanan qaban sammuun qaban niin harkaame waan na gammachiisu isinlee gammachiisu jee yaadu niin gosa gisee takka garuu fadhii namaa gaafachuun bareeda garuu gisee kana akkas jabaata diduuf waan biraatiif fudhatan siigalee hin fadhu yoon jeen amma waan akkanaatiif naan taane yoon jeen okkee waan nan jaalanneefis hin jirti rakkoo bar wallahi lafee laagaa dheete nu taa'anii bar dubartii gisee sagalee waan
akkasii gaafatanii ati yoo wanni san siin taane yoo waan san jibbite okkee haajaan aan qabdu duraanuu waan an jaalattuumi jaalalaa fi ammoo rifeensa qalama dibachuu maal tolu rifeensi larraa dhume kun ishfii kaaya mee amma maal akkame akka ishii gosoowwan naa ati kira keessa beeree bakka saaba tini kabarugaa askeerra saaba askeerna gootu tutti maa yimiin aboo rifeensi asin geenya akkana keessa dhume saaba akkana keessa kanama deemu namni kun inni jira fakkaata xaxabuudha shilingi injira turkii injira turkii saaba bar turkii ni jira nama rifeensa dhaabbifatee dhufe duumbi qabee taabbareesu bagdaad fakkaataa bar amma yooni maanyaa rifeensi waan toleef seetaniimi wallahi keessi rifeensa yooni maanyaa agartan magaalaa Gazzaa nama akkami akkas fakkaata isuppaatanii isaa agarta sirriitti waan tole fakkaata garuu no waan ofii dhumtee assalaamu alaikum jirre wallahi irra jirti saabiin ol seensisi sabsu in haaraa yoon sabsema tuwiin ol barsiisna ol seensisi atummaan harkise ayyoon harkise niin haara miira keessaan seera onneen turuu na balbaltanii bishaan kanaan dhugosaa ateessa jirta qoyar awa bakka keessumaatiin jira boruun godhu deema baata walla lafaan taa'u jira lafa taa'u dadhabeetiin hirkadhere kursii irra silaa taa'e kursii irra bareedaa dhufaa jira akkam banjiraan baay'ee isin irraa dhufa okay sorry jare baga fakkaata sidilcha sina kaanaya waan bareedaa fakkaata Siapa kali sebentar naga kabar namaraacharre bro you will be fine and don't stress it is child to imagine sigale Jalan fadil fataa jechuun ijoollee saayibaa bira dhufee akkana ta'e ani amma saaba yaada wayii shargeera okay what kind of idea haati faatee wala mataa diimesuu qabda minaan isin jette because saaba ibsaa miti sababa ibsaatii miti akkanumatti dandeessii irraa bareedaa jira sillee sirraa bareedu minaan jette of course isin xeeruma yaaduu siitii bakka yaa so kanaafuu ibsamaan jala lamaan gooddan nyaadhallee lachuu barbaadu qabda jetteen saabi masaan mana godhe eeggaddaa'u masaan mana godhe jetteen ibsaa dadhage ibsishaa okay amma harka sii kennine maakii sosuufi bakka masaanuu godhe wallaahi kinoo yaanni bareedni kana yaa bakka masaanuu godhe siinu akka jaanni baasin waan siin jedhu ijoolleen teessanii ishin jettu ati kana beektu wal ni sossobna dhagaa mataa irra kaayyanneetti dha namaaki rabbii saahibaatii fi waan ofiitti saahibaa rabbii jiruun qaanyeesin jennee sossobne ana asli hundi dhagaa mataa irra kaayyanneetti dha harka hunda jennee sossobne akkasitti waan yaa wallaahi akkana what do you think ijoolleen tun gooddanyaadhallee shigalee masaanulee jedhamu ka jiraa kun jiru wal jaalatan of course takkayyuu qabanne lama garaa qabee danda'asaa kanatti rabbi siitee rabbi silaafisa baleesoo ishii badan harka hunda dhufin ibsishaa isiin sossobne isiin nuti sossob atummaan haa nunyi yaama isin maaki makkana laaltan tana nama kan laaduu isin fakkaateen haadha faatee irratti dabalattee hamaraatu immoo akkamsa akkam nama qallaaliin sossobna akkasin maraache ishee jaalala bakka aragte yaa jaali lammootun نبي الله يوسف رضي الله عنه نبي الله يوسف ودور مبوتي وعند كبوت ربي وحي تقولي فولي جيب كامتا ديرا جال الساعات اللي ست سيقول وانو في امور سيارة اوف كورس بكما عندك تبيتا ان شاء الله سلعت لما ما تروح تنانجل اوكي
beesu. Nisosobna. Jarri keessa akkasuma beekaa seeraan beekaa waan jedhanillee waan jedhanillee Ana sosoba ana was. ani akka ofiis takkuma qaban. Jaalfadhiloo jecha manni jecha isaa sana agartee ta'e inni fayyadamee ergeef san lamata akkasii wayii dabalee naanin maakii san biran tartu. Of course. Maagi Yaadu qabullee maanni beektaa ijoolleen tun lamaan hiriyaadha innaa goddanyaadhallee. waliida walla keessaan eeg na dhagaye. Waa hunda sooshaal miidiyaa irratti dubbannu. Shaayisis dubbisna keessaa maagi laayivii inni akka gisee ta'an wal mari'annu sanitti akkana explain goonaaf waan ofii jechuudha ni beeksisnaa. That's it. I'll be happy. You happy. One of you happy. Maagi happy. Everyone's happy. We are happy. Innaa waan siin jedhu na jagase tama takkatti mana jala tanaan yeroo gaarii bareeda dabarsina gasina si galee isimoo. Maal rakkoo qaba amma daratu. Sina dhufanne. You are lucky by the way. Ani silaalachuu hayanaan jaani amma. Akaja isatiin Silaan namni lachuu hayanaan jee amma dhalaan lama guyyaa takka haya silaanaan jette anaaf sarginnaa millaash nu saayi. Maal ta'a? Das na jaa hulattuu dhuma xaatuma wallo. suuraan tenoo ansiifi. Balaa akkanaa dhiisi dhiiratee kan hin jaalanne jiru. Maaliif rabbiin waa furmaa jiru? Waay. أربعة مش واحد مش اثنين أربعة يا أخي. أنا قالوا صوب ساعتين يا مجرد كار قديم وسنو الدنيا لما روز ينقل من سايب. إبسان نفلار إبسان ما كي تبغى صدق بس ما لي فرق. بدا جولة ده سدي بيتها براجع بيشان نرني صدق ده. سرو ما كي بيشان كو بس رتني تسرع مرتي بيشان. ما كي إذا سينجلي الله وفوده إذا كوما ما زندس تساقط تو على دوبة جرا سايب أخي تسالي سينجين سرقين أسبابنا. وقوسا كده برا أنا ما تكفرت إذا سينجلي كسبايا إسمه ترى جبهة سكوا أنا ما كفوكين نادم كيسا. وان في وان جالب مفي بسايب. You will love her. إن جالب تابعه نتي مستوى النتي كمالا جنام جالوا. تو مامبود سايب لبو يو نبات هو تنبود. Imagine about my lubu. Jaalalaaf jedhanii sima jaalalaaf jedhanii lubbuullee baasuun ooma jiru sii galee akka joomina kana karaa gubbaa taa'uu makiinaa jala seenaa jira waan akkasii maratti jira. Aha inni akkas jee. Inna karaa gubbarra makiinaa kan teenne tokko baasuu jalatti silaa baachi sii qaqqabu. Wayse? Karaa natise. Karaa jechuu taa'e. Ana wayaa daddeera. Ibsaa wanti inni lama fuudhuu dhumaa inni beektaa jaalfadhiloo. Waan inni haadha faatee dabaluu diduuf yoo inni haadha faatee lammaffaa dabalate maakii wayisa jala baatee na jaalatti minaamin faa shakkeetti na fakkaata. Akkas jettu duba ibsaa. Asii. Waan sanii shakkiisaa ani buleessi as jala garagaru. Maakii wayaasaa maqaamti. Ibsa ana waa as jala garagaru waan ta'eef lachuu walitti. Kaakuraayee ni kakata inni ni simsaa wallahi ni kakata irbuuseene dhagaa jiriidee kakata. Yaa man. Akkana mukayyaatu guys eh. Sodaatiin ana siin jeebannaati nan daafara. Sodaatiin malee waan gadi baadee falasaa. Ijoollee dena sodaan qabu sodaan illee qabu garuu ammoo amma takkumaan bareedna jedhee. Okay, si una gurgurisiin jettee ibsamee haa okay akka malaa godhe anarraashi. Ati horii wayii yoo gabaa baatee gurguraa. Isis siin jeemee deengata ibsaana gurgurisiin jettee bara. Ati koo kana mara simarra ree. Ilaal marra wanni namarra rifeensa kiyya dhabuu fi yaarra. Marra gurgurnaa jedhaa. Isin jeemee baatawwee biyyoo san gadi maqnaa garraani. Dhiisee injifachuu dhiisee bakka hayyee nama hedduu irratti waada seenee fi. Seerri waan ofii maal godhe isin qalama jaalatte ka qalama ogonatti finna. Ati harkisiin siin jedhan nama takkan harkisu har'aa. Hin jiru na biraan barci qulfiin cufaadha. Harkisi hayyetu miin. Lambisii. Waan ofii. Annammoo koomantii irraa daffaaramee ofirraa fuudhi daanjuu fadaa ajaa'iba. Qalalli godhanii ta'u silaa ajaa'iba. Mee ofirraa fuudhi jaa. Akkaataa koomantii itti barreessan illee.
numa jira dhaar ganama jira deema baada way wallahi option an qabu ganama ni jira tuinaafu Maakii waliin jiru. Ofii jirta idin maybe namoota jirti. Maakii waliin jirti. Naan isirraa booree maybe hin taphatani. Diddeereeti. Yeah, exactly. deemtaare Deemtaare. deemtaare wayya Yeah. Deemtuure. Yaa amma jaarsaa fi jaartii adda baasnee jaartiin lamaan achi jirti jaarsa jira saaboo isnaa feeraa. Xiqqoo ture. kota bardulakki inda bandade kamara ko mama Ay jaarfade. That's it man. Naa wala garra malee saaba. bedile imbedi Abba anytime bo ami jira malee saabo. Wanti laaltee deemtaa kun. Eh? Laaltee deemtan dara. Tam. Waan ofiree. Ay dalaate. Normal maraan. Har'a liyyatti teessanu. Mashallah jaani maraan salaam ejeeni saabi inna gaaf sariitaa tan afrafaan dhufa. Wala magaru adda basnaa feere. Gabaa namaas tan jettee dha liyyatti teessu wallahi. Ya? Har'a gabaa namaas tan jettee Eh. liyyatti teessu. Ay mashallah daa wala. Yaansi yoo ija akkana galabattee dhalate maakii fakkaachuu faama. Agar amma akka jaartiin isin ni guys. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. وعليكم السلام ورحمة الله Waliin oolanii argamu. Waliin oolanii foolii irraa argitaa. now Nagaati. naga indeed debdinu Maal fakkaata seetan? maaliif akka debsishaame Walla har'a. nama biraatiin fakkaata Chiki gabbattu wayii fakkaata. wallahi Wallahi chiki gabbattu takka fakkaata. okay ammoo Adisha. wayii ibsishaa Indeen neshaneeru. danaani akkameti nagaa Nagaya wallahi alhamdulillah. Mee ol kasi laalla. waasi gorsa amma waasi gorsa wanni asi gorsu akka gooteeme addunyaan agarte nama hundi agarreeme harka lafa jalaatiin godhi ijji namaalleen siifillee gaarii miti jira Maal? waanuma fedhe jaartitee surprise godhuu yoo feete yoo isiinis surprise godhuu feete waa hunda underground jira isiinis calmettee waan sanaa qabattaatillee waan san qabadhaa namta akka akkam beekne Dhugaa. Because- Ayi lamduli. sababaa keessaniin miskiina